nyatan irraa gargal borani hamotori firtaw dhaqaniitiin akkanaan fixanii tokkinni nu kijali jilooti. Keenya naannoo Mooyalee keessatti rakkoo hamtuu deemuu jira. Dargaggoonni butamanii kaan ajjeefamuun hawaasa keessatti sodaa cimaa uumee jira. Amajjii 25 dargaggeessi Liiban Boruu jedhamu butamee guyyaa lamaan duuba reeffi isaa argame. Abbaan ijoollee lama kuniin rasaas 20 ajjeefamuu maatii fi jiraattonni nutti himan. Suuraa nu arginu irratti Liiban daraaramuun ifa. Fuulli isaa gubamee ilii yookiin ijji isaa hidhamee nafi isaa madaa hedduu qaba. Liiban kalee awwaalame. Ismalee dargaggoonni butamanii achi buuteen isaanii dhabamtee 81 ol ta'uu jiraattonni nutti himan. Mootummaan bakki ijoolleen ta'een jirtu nutti himuu qabaa jechuun jiraattotaa fi hooggantoonni Mooyalee mormii dhageessisaa jiru. Indandalak. Wanni nam fida sirkaala. Wanni baduu jira ilmenu dhalle nu arkaayyuu namnu ado borde ado ammaa tantoone namnu agwaalin qabnu sirkaala nu balleesse hamotorii firtaa'u dhaqaniitiin akkanaan fixanii tokkinni nu kijali jilooti laa tolfate aduu hin dandeenyu waan ta'an hin qabnu namichi sirkaalii nyaate nu waan ta'an hin qabnu. Maqaan kee buka malichaa boruu jedhan boruun kee kan kadhaban waan boruun kee balleessin beeku waan ilmaantu lamaan balleessin beeku badii ilmaantu qabde beeku ijjeeftanaayim inji baadha jire hojii siin jiraatu kootiin naadhaaf kootiin isii dhageeffadha ilmeetu sun jibbaadha dhabe mucaan kee yeegi qubate intal tokko dhale eegi an dhale ilamiili an qabu mucaa kee kan boru. Maqaan kee Roobu Waaqoo jedhan warrootaati mucaan kuniini obboleessi kee guddaa dhale. Mucaa kan fuula eegi taaree torba arla bultii 21 jira. Fuula inni jiru hin beenu. Ripooti sirkaalallee yaaqorree opillee nuu kennanii sirkaalii gaafanne hin garreedhan. Ammoo hin garre hin barbaannaa jedhe. Ya barbaannee dhabneellee nuun hin jenne ya garreellee hin jenne. Amma ijoollee tana yoo isiin dootiin jibbaan yoo isiin jiraatte hanuu gadhiisanii yookaan kootiin dhaabanii kootiin irraa balleessa isii kanutti himanii. Yoo sun hin taatini amma wanni dhibiin nu hin jirtu armaachi yooyyuu kadhamne taate fuula ilmaan ta'een itti dhabne nu keessa taa'uu hin dandeenyu biitan keessa baana. Rashid Hassan jedhan warantuutaati. Yaarsan tuutataniin kaan kan guuranii kaaniin ijeessanii kaan ijeessinillee cuftummaan akkuma du'a jirbooranii. Maa yennaani gochituuniini wanni isin sirkaal tochiti hin jirtu sirkaalaan al hin jirtu sirkaalaan waliin jirti. Wanni amma booranii duutisa duusaree taatee jireenyi dhabnee namni cuftummaan ammaa tan rarra'ee haawwan miin hin bultu yaarsi miin hin bulu dhiqqaan miin hin bulu nuyi cuftummaan raasa keessa ciifnu. Wani raasa keessa ciifnuuf kan lubbuun ta'e natiijoo taateef nu sirkaali hin qabne sirkaala itti lafa hin jirre kalee namni hin jaarranne. Namichum nu jaarre nu nyaate raayisum nu jaarre nu nyaate isi tooshe gabada qam bungee qam MCA qam wuumee rappi qam taasajjoof qam irraan uumiyamuu jira namni tokko nu dubbachuu jiru hin jiru. Halkan Horaare. Maqaan koo Halkan Horaare durtaa obbuu baay'ee gadda qabna. Ajjeefamuu Liiban Boruu hordofee dargaggeessa haala sukkanneessaan ajjeefame. Seeraan alaa fi seera namummaan ala ajjeefame. Nama balleessaa hojjete mootummaan to'atee mana murtiitti dhiyeessuu danda'a. Mucaan kun ammoo rasaasa 20 oliin ajjeefame. Akka waan sun hin geenne qaamni isaa gubame. Mootummaan gocha akkanaa raawwatu maali? Nu amma sirkaalii nu qabni hin jirtu eegi Liiban Boruu harki sirkaalaa fuudhee ijjeesse irraa nambinu nu Itoophiyaa galla. Seneetaa Marsabeetii Muhammed Cuttee ijjeechaa fi butiinsi namoota hammaachaa jirtii jechuun ministeerri dhimbii keessaa fi xalayaa barreesse. Achi keessatti dhimmi kuniin dafee akka qoratamuu fi mootummaan deebii kennuu akka qabu gaafate. Rakkoon kun garuu akkam guldhufti. Bardabree Jiguraan dhala keessaa poolisiin Keenyaa Opereeshinii Ondoo Jaangilii yookiin yakkamtoota baasuu jedhu naannolee Oromoon Keenyaa keessa jiraatan Isiyooloo fi Marsabeet keessatti jalqaban. Sababni isaa waraanni bilisummaa Oromoo naannolee kan keessa dhohatee rakkoo uumaa jira kan jedhu ture. Agayi barkum 2024 mootummaan Keenyaa fi Itoophiyaa tumsa nageenya irratti waliigaltee mallatteessanii turan. Fulbaanoon barsuuni ka dubbisnee Keenyatti ambaasadariin Itoophiyaa ambaasadar Baacaa Tabalee waa'ee opereeshinii waloo Itoophiyaa fi Keenyaa yaadaa jirtu nutti hime. Jimuraasan booda opereeshiniin kuniin jalqabe. Gaafas mootummaan poolisii naannolee kanaa bobbaasuun da'oo woboo 14 barbadeessuu meeshaalee waraanaa adda addaa
Doola Ameerikaa sobaa fi birri Itoophiyaa, konkolaataa bisaan deddeebisuu fi dhoqdhoqqee 9, konkolaatota 2, kanaabisii kiiloogiraamii 200, soolarii anniisa kennu, jenereetaa, ogbarruu Oromoo adda addaa fi barreeffamoota propagaandaa garichiitti fayyadamaa ture to'annee jedhe. Namoota garee kanaatti hidhata qabaachuun shakkaman 300 ol to'annoo jala oolchuu poolisiin hime ture. Hidhatoonni kunneen seeraan al nam daddabarsuu, seeraan al albuud baasuu, namoota nagaa ukkaamsuun maallaqa gaafachuun himata mootummaan. Haa ta'u malee woboon ibsa baasanii himannaa mootummaan keenya irraa dhiyeessee waakkatanii opereeshinii kanaa fi mootummaa Itoophiyaa himatanii turan. Jidduu kanaatti ammoo namoonni nagaa gar malee miidhaman. Akkuma opereeshinichi jalqabeenii namoonni akka malee dhaanamuu, hidhamuu fi butamuu dhageen. Koomishiniin mirga namoota keenyalleen gabaasa baasanii namoonni nagaa miidhamaa jiraachuu ibsee ture. Kanneen koomishinichi barreesse keessaa Guraandhala 23 barkuma 2025 dargaggeessi Abkuul Buruu jedhamu haadha motorii oofuu rasaasatti roobsanii ijjeefame. Isiyooloo keessatti dargaggeessi Idriis Eeden jedhamu dabalatee namoonni hedduun butamanii turan. Agarraa hedduun hin argamne. Namoonni hedduun uleen tumamee miidhaan hamaan erga'e. Poolisiin gar malee nam doorsisaa ture. Ollaa yookiin gan tokkootti abbaan akka harka kennatuu fi daa'imni waggaa 5 hidhamee ture. Kan qofa don taane reef loon dabalatee qabeenyi uummataa fudhatame ture. Opereeshinichi naga fiduuf kaayeffatullee namoota nagaa miidhaa jira jechuun koomishinichi balaaleffatee ture. Seerka baratee kana goolichaa mirga namooma falmuun beekama. Eegee opereeshiniin kun jalqabee itti dhiyeenan hordofaa ture. Hiriyyaan isaa kan lammii keenyaa ta'ee butamee mootummaa Itoophiyaatti kennamuu hima. Ijoolleen teennamii agammaa qabanii as copheessii dhaban nam 76 haallee qabanii nama jaal kiyyaa yookaan godina kiyyaa qaallis qulqulluuf dhiiramedhaan qabanii Itoophiyaa maanta bukkul womaatti kennamee G8 achitti hidhamuu jira. Lammiileen keenya daangar jiraatan marroo hedduu humnoota nageen Itoophiyaa waraana bilisummaa Oromoo fi humnoota nageen keenyan miidhamaa jiraachuu himachaa turan. Opereeshinii kanaan duraayyuu jechuu. Humnooti nageen biyyoota lamaanii waraana bilisummaa Oromoo fi daa'oo taatanii jechuun uummata hidhaa dhaanaa ture. Waraanni bilisummaa Oromoo ammoo mootummaa fi utuu daddabarsitan jechuun uummata sumaak ture himannaan jira. Uummanni horsiise bulaa kuniin ka sababa ongee yookiin oola fi beelaf dheebuun dhumaa jiru amma soda biraa keessa galee jira. Dhimma kan gaafachuu fi Koomishinaa Kaawuntii Marsabeetii Jeems Kamaa'oo fi Koomishiniin Marsabeetii fi Isiyooloon jalatti argamtu Pool Rootichiif bilbilee argachuu hin dandeenye. Miseensa Paarlamaa Mooyal bakka bu'u Profeesar Guyyoo Waaqollee argachuu hin dandeenye. Rakkoo nageenya hammaachaa jirtu kan balaaleffachuu fi mormiin cimaan dhumtorbee kana Mooyaleetti geggeeffamuuf deemu.